Hayya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota walaabuutu jira jirtu deebinee irrallee isin bashannansiisaa, isin kolfisiisaa, isin barsiifnanneeti ka deebine. Waan diimaas jalaa san subscribe kubaan cuqaasaa like godhaa yaada keessan comment irratti nu kenna. Har'a mootu gaafilee ishii qabaa gaafilee kana mucaa kana barreessee fi asumaan taankii jennaani. Gaafilee kana dhugaa rabbiitti natti hin garsiifne anillee ilaalle deebiin isaa maal akka ta'e ilaalle natti garsiisu diddee anillee akkanumatti bareedaadha yoo sumaan ilaalin asumaan beekin akkasitti yaale jedheeti mee waraafuu walii maal laalaa kolfaa bashannanaa irraa barannaa gaafileen kun immoo kawaa nama barsiisaa nama bashannansiisu akka ta'u abdii qaba. Maraafiyyuu mee gaafii ishii itti haafuftu hin eegalla. Haga dhumaatti nu waliin turaa subscribe like share commentii nu godhuun dagatina. Mee gaafiin kee maalidha gaafii itti fufi? Gaafiin kee tokkoffaa jechuun wanni tortoraan bishaan qabachuu danda'u maali? Wanni tortoraan bishaan qabachuu danda'u. Wanni tortoraan bishaan qabachuu dandeettu huccuu jijjiittu tortortu. Tortortuun bishaan qabatti? Walitti yoo guuran qabattu? Bishaan qabachuu danda'u. Wanni tortoraan bishaan qabachuu danda'u. Wanni tortoraan bishaan qabachuu danda'u. Wanni tortoraan bishaan qabachuu danda'u maali dha? Maali kamee maali wanni tortoraan bishaan qabachuu danda'u? Wanni tortoraan bishaan qabachuu danda'u. Sagalee fuudhi immoo. Wanni tortoraan bishaan qabachuu danda'u. Huccuu jedhe laa. Huccuu jijjiittu jedhe laa. Ispoonjii jijjiittu. Argatte kanumaaf karaa deemu. Yaa. Gaafii kennu. Wanni osoo hin argatta siin jedhani ati amantaa keetti jijjiiruu dandeettu maali? Waan osoo hin argatanaan jedhe amantaa keetti jijjiiruu danda'u. Hin jijjiiru yoo amantaa kee waan feete silaan argatanaan jedhe hin jijjiiru. Hin jijjiirtaa lakki? Hin jijjiiru. Lakki hin jijjiirta? Hin jijjiiru akkam jijjiiru waan feete silaan argatanaan jedhe amantaa kee silaati waan feete naa kennite amantaa kee amantaa lubbuu wal jaaladha waan ta'eef. Waan feete sonaa kennite hin jijjiiru. Wallaan jijjiiru. Wallaan jijjiirta? Hin jijjiiru. Wallaan jijjiirta? Hin jijjiirta lakki? Mee akkamitti ta'a? Ajaa'iba. Kunillee gaafettee hiddee. Mukkarmee xiqqoo. Wannumaan ayyaalu hin jiru amantaa kiyya sun waan feete naa kennite waan feete silaa godhe hin jijjiiru. Akkamitti jijjiiruu danda'a? Hayyamee deebii naa ta'es? Jannat. Oo akkamitti? Ati amantaan kee maali? Amantaa kiyya islaama. Islaamummaa maalitti fayyadamta? Waan islaamummaa hordofamu. Islaamummaan karaa sirriidha karaa qajeeladha. Yoo du'ellee akka ibiddaan hin gubenne jannata seenadee waan amanuuf amantaa kana hordofaa jira. Kanaafuu jijjiiruu siin jedhan jannata seenuuf ni jijjiirta kaate. Sila amantaa biraata jannata seensitu jira amantaa kana jijjiira sirriidha. Garuu ammoo ammaaf amantaan jannata nu seensisu kanuma waan ta'eef kanuma irra turraa jechuudha. Hayya sirriidha gaafiin isiin na gaafatte wanni silaa osoo hin argatte siin jedhanii amantaa kana jijjiiruu dandeettu maalidha naan jettee jannata jechuudha. Hayya sirriidha itti fufi. Gaafii sadaffaadhaan bineensi onnee sadi qabu kam? Bineensi onnee sadi qabu? Bineensi onnee sadi qabu. Qeerransa. Hin argate. Qeerransi onnee sadi qaba? Qeerransi akkas jedha qabiyyee nati qeerransi yoo namni nama ta'e onnee sadi qaba jedhama. Hin arganne? Hin arganne yaadime. Leenca. Hin arganne? Bineensi onnee sadi qabu. Bineensi onnee sadi biyya ta'e ni jira? Biyya ta'e ni jiraachuun oolu. Bineensi onnee sadi qabu maal illee bineensi onnee sadi qabu bineensi onnee sadi qabu. Si adeebisu moo? Ayyaan adeebisu maal jedha? Kun Oktoobas jedhama. Bineensi onnee sadi qabu Oktoobas jedhama hin beeku. Kana dhabee jira. Gaafii meeqa farda baay'ee? Sirkute? Itti fufi.
Maallaquma hiyyaan bitadhee mana seensisuu hin danda'u. Sagalee kenna geessu armaayii. Maallaquma hiyyaan bitadhee mana seensisuu hin danda'u. Maallaquma kiyyaan bitadhee mana seensisuu hin danda'u. Hiibboodha moo kun. Kana lafa sii kenna. Maallaquma kiyyaan bitadhee mana kiyya seensisuu hin danda'u. Maallaquma kiyyaan bitadhee mana seensisuu hin dandeenye maal ture? Sangaa furdaa. Sangaa furdaa. Sangaa furdaa mana seensisuu hin dandeettu. Horiin seensisan mana Garuu waan san tasuma mana seensisuu hin dandeettu. Mana keessa ofii jiraatu keessa seensisuu hin dandeessu. Mana ofii jiraatu keessa seensisuu hin danda'u. Horii daree horii ala galchanii mana akkamitti seensisan? Yaali kaa nama si gaafadha. Tasumayyuu mana seensisuu hin danda'amu? Dandeettu. Harree. Harree kan mana seensisarra? Saree saree. Narganu. Takasii wallah. Okay. Saree miti, sangaa miti, harree miti. Farda. Hin arganne konkolaataa. Konkolaataa. Suutaa! Oorrutti buleedha. Suuqitti gurraacha. Manatti diimtuudha. Oh my god. Oorrutti buleedha. Suuqitti gurraacha. Manatti diimaa. Oorrutti buleedha. Suuqitti diimaadha. Suuqitti laa oorrutti buleedha. Suuqitti gurraacha. Manatti diimaa. Oorrutti buleedha. Suuqitti diimaadha. Manatti diimtuudha. Lubbuu qaba? Lubbuu qaba moo qaba akkasuma jiraate? Lubbuu qabu. Oorrutti buleedha. Argachuu dhabnaan. Suuqitti gurraacha. Manatti diimaa. Kun gaararraa namoore. Hojii jijjiirachaa. Tana dhabnaan immoo. Tana yaadumayyuu hin qabu. Wallah. Oorrutti gaararraa. Lakki. Gaararraa. Gaararraa hojjetee Ganama kana iyyuu ijaan agartee taate. Asitti moo? Eeyyan manuma kana keessa. Manuma kana keessa nu waliin jirtan mallee. Laakiin kana beeku naa deebisi. Tasumayyuu waan akka gaararraa jijjiiramu beeku. Okay, shaayi. Shaayi? Akkamitti dha? Akkami qoona na hin jiru? Oorrutti buleedha. Akkami bulee? Oorrutti hayyee. Oorrutti buleedha. Kama gadi isaan ta'e. Suuqitti immoo gurraacha. Akkami gurraacha suuqitti? Yani gurraachaan keessi isaa. Hayyee. Manatti yoo galtiin danfista diimtuu. Sirrii sirrii. Iddoo dheeraa. Ayyoo gaafii Jaafar. Wanni mataa. Maayikii qabadhu maayikii qabnu malee hin danda'u. Gashii. Wanni afuura fudhaa yeroo takka. Wanni mataa keessa dhayan malee hin deemne maalidha? Wanni mataa keessa dhahan malee hin deemne. Wanni mataa keessa dhahan malee hin deemne mismaara. Argatte. Yes. Ayyeetuuf gaafii torbaffaa. Gaafii torbaffaa. Wanni adaduma qaltuun itti boottu maalidha? Wanni adaduma qaltuun itti boottu maalidha? Adaduma qaltuun itti bootta. Adaduma qaltuun itti boottu. Gaafii torbaffaa. Horii jaalattu. Hoolaa jaalattu. Sirrii. Horii jaalattu nama horii jaalattu yeroo qaltu garaa si nyaatee boottu. Malee dandeessu? Adaduma qaluun guyyaa maraa maqaltaa? Numa qalta guyyaa hundaa. Numa qaltaa guyyaa hundaa. Dhiindiiftu guyyaa maraa maqalta? Dhiistu. Shunkurtii? Saddeetaffaarra jirra. Namni isaa fi jaartiin isaa hortee Aadam hin taane eenyuuf eenyu? Namni isaa fi jaartiin isaa hortee Aadam hin taane? Uummanni addunyaa kanarra jiru guutuun hortee Aadamii duuba kamiin namni hortee Aadamii? Duuba eenyuuf eenyuree kan taane? Ofii ilmoo namaati? Namumaafi? Ofii hortee Aadamii miti? Kana deebisuu dadhabnaa? Namni isaa fi jaartiin isaa hortee Aadamii hin taane? Namni isaa fi jaartiin isaa hortee Aadamii hin Kanuma taane? deebisuu dadhabdeemu?
ilmi namaa ka hortee aadamiif shayxaana jechuun shayxaanni namaami hawaa fi aadam kasin jettu renga karaa dheeraa deemaa oolu. Okay. Argate kanallee yoo haye. Gaafi saglaffaadhaami. Haye tuuf. Wanni adada itti hajamaniin darban maadha? Wanni adada itti hajamaniin darban adaduma itti hajamtu nima darbita. Wanni adada itti hajamaniin darban yeroo itti hajamtuun daama darbita. Adada itti hajamanii wanni darban mooyye. Mooyye as dumata bameedu. Kun darbanii maaree mooyye galanni mammaa soo hin jira galanni mooyye darbaadha. Mooyye tumattee darabaat hin darbita. Galanni mooyye darbaa itti Oromoon yeroo ammaaktu. Mooyyeedha nama. Afi garuu mooyye beektaat? Hin beeka mooyye akkamitti oolan? Mooyye miti ree? Mooyye miti. Adaduma itti hajamaniin darban. Kanallee arge rukutamuu biyya? Rukutamuu keessa dhabnaan. Yalla hin beekne ayyaan adeemsi. Shabakaa qurxummii. Haada qurxummii hin qaban bishaan keessatti. Sirriidha nammoo dhabee haada qurxummii yeroo qurxummii qabuu barbaadan hundayyuu darban jechuu bishaan keessatti. Suuta immoo. Suuta nama hundoo itti koo diraamaattee waan duraan situ mina raateeffatti. Sitti keessee gaafii meeqa faarra gaafa kudhanaffaa. Wanni osoo hin sochoone manaa si kaasee iddoo dalagaa keetii si geessu maalidha? Osoo hin sochoone mana kiyyaa na kaasee bakka dalagaa na geessu. Makiina hin sochoone. Osoo hin sochoone iddoo dalagaati manaa na baasee iddoo dalagaa lubbuu qaba? Lubbuu qabu. Waan osoo hin sochoone mana na kaasee bakka dalagaa na geessu fi lubbuu hin qabu. Maaliire? Barbaadadha. Dhamnaan immoo. Osoo hin sochoone takka hin sochoone hin sochoone bakka san irraan sochoone ofii bakka dalagaa na geessu. Kophee laa. Qalbii akkatti sammuu keessatti bakka dalagaa dha. Argan. Yaaltamoo si deebisu. Hin qabu. Dandeenye. Mataa si isaa itumaadhaan. Ana itu maal godhate? Waanuma duraan situ mina rate. Karaadha. Karaa. Jedhas. Yalla. Gaafii 11ffaadha. Jechi yeroo baay'ee dogongora jedhamee dubbatamu maali? Jechi yeroo baay'ee dogongora jedhamee dubbatamu. 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 Jechi yeroo baay'ee dogongora jedhamee dubbatamu maalidha ree? Shane. Jechi yeroo baay'ee dogongora. Dogongorum. Kasin jettu ree meeqa Argate? raadiyoo Oh, ayyee. gaafii meeqa faadha? Dalamaffaadhaan. Laabboo dalamaffaadha. Wanni adaduma dheeratuun gabaabbatu maali? Adaduma dheeratuun. Gabaabbatu. Adaduma dheeratuun gabaabbatu. Ufiin dheeratu ufiin gabaabatu. Maali? Injinni immoo adaduma dheeratuun gabaabatu. Wanni adaduma dheeratuun gabaabatu. Adaduma dheeratuun karaa. Akka. Karaa dheeradha. Ittuma ishee deemtee gabaabsaa deemta. Hayyee deebis. Umriidha. Umrii. Umrii. Hayyee. Umrii. Jedhas. Hayyee. Gaafii sadaffaadha.
Maayikii gaafii kudha sadaffaadhaaf fidi maayikii. Wanni nuti liqimsinu kan inni nu liqimsu maali? Wanni nuti liqimsinu kan inni nu liqimsu. Nullee liqimsinu inni illee nu liqimsu. Qurxummii. Qurxummii nu nyaanna liqimsinu. Isiillee bishaan keessatti yoo agarte nu liqimsiti. Gaafiin akkasitti adeeme. Wanni nu liqimsinu kan inni nu liqimsu. Wanni nu liqimsinu kan inni nu liqimsu. Biyyee. Wanni nu liqimsinu kan inni nu liqimsu. Beeku. Kana beekta? Beeku maa kan godhare narraa deeffachaa jirta silaatu waan mastee waan jiru. Si deebisu moo hin deemu qora? Naa deebisu hin danda'u. Bishaan. Bishaan? Oh. Gaafii kudha sadaffaarra. Laa kudha afuraffaadha. Ilmi haadha abbaa keetii kan obboleessa yookiin obboleettii siin taane maalidha? Gaafii addunyaarra hin jiru gaafiin akkana. Ilmi haadha abbaa kiyya ofii ilma nama san ilmuma haadha abbaa kiyyaati. Obboleessa yookiin obboleettii siif hin taane. Obboleessa yookiin obboleettii naaf hin ta'u. Dubbi ilmi abbaa kiyyaa fi haati jedhalte kan obboleessa obboleettii naan taane eessa jira? Deebise gaduu. Ofii gaduu inni ilmuma haadha abbaa kiyyaati? Ofii obboleessa naaf hin ta'u obboleettiillee naaf hin ta'u. Afaan akkam? Haadha fi abbaa kiyyaati. Obboleessa naaf hin ta'u. Ofii haadhumaa fi abbaa kiyyaa ilma haadha fi abbaa kiyyaati. Anuma. Argatte. Okay. Cuube. Wanni gurraacha bittee hanga diimatutti sin fayyadne maal? Gurraacha bittee haga diimatutti nan fayyadu. Gurraacha bitte ofii haga diimatutti nan fayyadu. Shaayi. Shaayi reeftana masirratti bulee bagaalatti gurraatti manatti diimtu hin jenne shaayi gurraatti bagaalaa bitee asitti diimattee nan fayyadu. Shaayidha. Hin arganne? Gurraacha bita. Diimatu malee nan fayyadu. Shaayidha. Gurraacha bita. Gurraacha bita. Gurraacha bita. Gurraacha bitee diimatu malee nan fayyadu. Kasala. Kasin jettu reen karaa deemaa. Yes. Gaafiin keenya dhumateera. Fittee gaafii? Dhumate gaafiin keenya. Hayyee hordoftoota walaabuutu akka bashannantanii warraa barattan abdii qabnaa like subscribe share subscribe diimtuu as jalatti tuquun dagatinaa like godhaa koominti irratti yaada keessan nuu kennaa har'aaf kanumaa nagayatti bashannanaa kolfaa akka barumsa argattan abdii qabnaa irraa waa barattanillee bashannantanillee jedhee yaadaan akka mataa kiyyaatti isin immoo waan jettan hin beeku waan jettan koomintii irratti barreessa. Isin bashannansiisne, isin barsiifne, isin bohaarsine jennee yaannaa koomintii jalatti yaada keessan nuu kennaa like godhaa share godhaa nu jajjabeessaa isin hin jennaa. Bye.